Ashama harkafuuni kabajamtoota hordoftoota carcar baay'ee arrantana sagantaa addaatiin isin dhufne duraan dursee garuu akkamii mucaa kana wajjin biratti ifnu harkatanii akkamii adda turreemi maali way uleen dillitu sorry bakka hundatti anamootuma baga gartanaayee akkanaati arrantana sagantaa reakshinaatiin dhufne maal jettaanati egaan akkam nagaa fayyaana qabdani ani nagaan qabaan obboleessa keessan kan isin jaalatu kan isin xadatu bakka hundatti maqaa keessan ol kaasee dubbatu an callaa oromooti egaa arrantana sagantaa reakshinaa qabne dhufne reakshinaa qabannee dhufne sagantaa reakshinaa George Abu yeah so arra sirba George Abu qabannee dhufne jirra sirboonni hedduun baanii turanii sirba Fayyisaa Furii Galaanaa Gaaromsaa fi akkasumas Warqitu sirboonni kun sadii wal duraa duubaan baanii jiranii viewer gaarii sarkatanii jiranii ani immoo nuti immoo reaction irraa hojjenne maaliif reaction irraa hojjete yaani honu gaafattan dhaloo kana hojii viidiyootiin waxxaramnee waan jirruuf akka malee biizii ture akkasuma miti ammallee kaayyoon keenya kan nuti reaction itti goonuun sirbii dalagamee sirbii baasiin itti bee sirbii itti lafaamee akka viewer harkatuu fi akka mul'atuu fi sirboonni illee mul'atee jira so ammoo sirbi nuti qabnee dhufne sirboota kana wajji khambe kha akka hojjetametti viewer sin harkatiin ilaalamin sirba George Abu qabnee dhufne sirbi Fayyisaa illee akkasuma wal duraa duubaan kan itti seenu ta'a reaction arraga anarra addatti akka addatti kan isinii godhu okay me sagantaa tenye galun duratti video tan roti websneefo okay amma khara George Abu tiasini seno sirbi George Abu da kama kafakatu wajilala nufana tura Vision Entertainment channel guddaadha artii oromoo irratti kan waan haaroo fide channel kabajaanu godhu jirudha gamanumaan subscribe godhaadha Vision hedduu waan guddaa hojjetaa jira galatoomii jennaan gamanumaan bira gamadi ya salam Chala halkan kamisa okay halkan Daawutii Ijaa bantame Daawutii Ijaa clip fote walisota gurguddaalee ni agarra itti hojjeta rakkoon qabu garuu dukkana keessa Daawutii gurratti uffatanii gaawa deeman itti fakkaata akkasana fakkaata so clip rakkoon qabu ammallee waan inni asirratti amma osoo viidiyoo kana laallu waan inni ajaa'ibee yoo jiraate choreograafaroonni akkasitti akka kilipoota biraarratti meekaapiidhaan dhuubamanii akkasitti hin dhufne bareedinuma neechara jechuudha sanumarratti waan takka dabalatanii kuni gaa bareedaadha kilipii moora akka bareedu godhame ati waan agartoo jiraate hawaasa keenyaaf oromoon dulaanu meetii koo godhan daalle dura la wani toko chala maal seeti uffata aadaa kanarratti garii maal jaanu beeta amma deeggartaa katsaasoo nama jaaseno uffanni aadaadha adda jira hamma dhufe kun maali jaanii aadaa kaasan maal seetan uffanni aadaadha dhugaadha adda jira kilippiif yeroo dalagamu garuu yeroo kwaaliti uffanni aadaadha oromoodha hundiinu bareedaadha kanarratti waliin galcha immoo garuu aadaan yeroo fooyyooyitu kilippiidhaan yeroo dalagamtu amma hagamta karaa bareedamee laata George yeroo uffatu ada oromoo keessan jira amma uffanni aadaa kun uffanni kun design godhamee yaani kana duraan agarre garuu akka ajaa'iba bareeda akka aadaa nama hawwatu godha namoonni gara aadaa oromootti akka dhufan akka uffatan godha so kuni waan bareedaadha waan takka waan haroo gijifatan wanti oguu jedhamu waan haroo tokko keessatti fiduun dirqama ta'a jechuudha lammaffaa immoo sirboonni baay'een torbaan kana baanii turanii Galaanaa Gaaromsaa Fayyisaa
في أكاسومس جورجيا أبو باني جيران سربوتا كنا هوندا مدال أدداتين كنيفان أكا تسات هنا تهمي جوني راكشين رانو جاني توامله هندي ساني غلانان أكا بيخنية تكورميا تيوان بريدا شوتينجي أجائباتي هو جتامي أكاسوما فايسا فريتس لوكيشن أجائب رتي ديمي كليب أجائب وجته جو غارو تيكو سربي جورجي دا مالتو أديسا غورن بيتا سربي جورجي دا بيتي دا عاملين ريجي مو بيتي انترناشنالات ريجي نافان الدنيا تي ومالي في أفاني ساني وصوم بين سربي ريجي دا الدنيا بوتو فرتي يدلو ولون ساعد دا بايزوي ولون ريجي دا دوان تيفيتشا سربي ريجي نمني زدلك يكون ورا أفان أورمو هم بين بريتلي أكا همتموتي تيكو سنتي سان بغانرتي جورجيا برتي والا مناركي jalqaba sirba isaa jalqaba irratti reegeen keenya jee wallisee kana irratti immoo tirriin sirba aadaa jee wallisee jechuudha. So tirri fi reegeen tokkuma bu'uuri maddi reegeedhaa tirrii akka ta'e mul'isu jira jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wanta kana jenereeshinii booda amma osoo hin tahin booda maybe wallistoonni gurguddaan reegee wallisan akka Dammi Marley fi ijoolleen reegee wallisan gaaf tokko akka tasaa akka carraatee oo Itoophiyaa kan dhufan taate maddi reegeedha tirrii akka ta'an ni hubatanii lammaffaa immoo kiliippii isaan irra hojjetan irratti aadaalee akkana fakkaatanii shubbistoota akkana fakkaatan makuu danda'an maaliifi riil reegee waan ta'eef wanni kun reegeen immoo afaan addunyaati kanaaf egaa muuziqaan afaan addunyaatti kajannu sirbi kun aadaa Oromoo muuziqaa Oromooti garuu addunyaa sossoosuu danda'a so kanaaf reakshinii gisee goonuu waan keessa waa jiru waan keessa waa agarreefti fuulleeffanna namoonni baay'ee reakshinii sirboota hundarraa maaliif hin hojjenne jettanii nu gaafattan wanni asirratti maaliin jaannu beektaa callaa sirbii kiliipii takka yeroo dalagamtu pozitiivii isaa qofa irraa fudhachuu osoo hin taane sagantaa reakshinaa keenya akkuma itti fufee jira fuulduraaf illee sagantaan isinii galee sirbii tokko yoo itti ifaajamee dalagamee bareede waan hanqina inni qabu bareedina inni qabu qofa irraa osoo hin ta'in hanqina inni qabu irraa illee ibsuun keenya waan hin oolamneef jecha asumaan akka hubattan jechuu barbaade. By the way, komantii takkaan naa dhufe ati yuunivarsiitii tamitti qaraatee waa'ee muuziqaa eessa barattee nama wayiitu gaafii kan na gaafate nama numaan deebisuu fedheeti. Ani ogeessa muuziqaatti miti muuziqaallee baradheetii miti wallisallee miti ani diraamumaan hojjedha garuu wanta laalurraa waan hin arkurraa muuxannoo waan takka ni jirti miti muuziqaalee biyya alaa ni ilaalta muuziqaa Afrikaa ni ilaalta muuziqaa Habashaa ni ilaalta muuziqaa Oromoodhaan ilaalta jechuudha. Muuziqaalee kana hunda keessatti maaltu jira maaltu mul'ata kaja'u hanga firii xaafii takka gartee waan nu bira jirtu san garsiisuuf malee ogeessa taaneeti miti so hara sirbaatti nu deemu. Baguma bakka kanaa irraatti miti. Sirbatti biyya kanatti fayyadu sun si jirta mataa? Tana siifin dhiisa waan shubbisaa siifin dhiisa yoo laaltanii jiraatan shubbisni tirriidha so akkasuma na fakkaatan mee jeeme kadubaraa na fakkaata waan okay hadiira ni jaa mataallee ni sususan warroonni nu jala jirtan carcarvaan jala jirtan warroonni haaroo taatanillee laalaadha tirriin akkamitti taphatama reegeen akkamitti taphatama kilipii reegee banaa laalaadha biitii sirba reegee banaa laalaadha reegeen maaliin addunyaa tana akkanatti doomineet godhe sigale waan haarawaat fi waan dhama qabu nama keessa geessine ergaan gurguddaan itti dabruudha jechuudha sirbi reegee akkasuma gaa sirbi reegee keenya tahuu gamanuma akka bartanii fi yeroo booda warra reegee wallisan guutuu Itoophiyaa finnee arsii geessinee tirrii garsiifnee akka waan keenya ta'e ragata garsiifnee itti mul'isuun keenya waan hin oolamne ta'a jechuudha wallistoonni keenya gamanumaan hundi keessanuu tirrii irratti gadi fageenyaan dalaguu qabdan jechuudha maaliif tirriin waan keenya waan ta'eef waan nu boonsu addunyaatti nu beeksisu waan ta'eef qaceellootti irra dalagamuu qaba jeetii yaadaan. Okay ammallee walumaan laalu ta'a. Okay. Lighting so ture la. Lighting na fakkaate ture anillee reeman dana.
garuu wanti shootingii kaameraati viidiyoo kaameraati akka ajaa'ibati viidiyoo rabbame kaameramaan asumaanuu jabaadhu jechuun ni barbaanna warri shubbistoonnilleen akka malee irratti shubbisanii irratti taphatanii jiran akkasumas joorjiis akka ajaa'ibatti alalaasii sagalee walaloo gurguddaadhaan darbatee jira gaa mee asirratti wanta kan jiru fedha yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti yeroo ilaallu sirboota reegii kana wallistoonni Itoophiyaa tokko akka waan isaanitti akka waan biyya alaarraa fidanii Itoophiyaa keessa naqanii wallisanitti fakkeenyaaf Haayileruutu fudhadhu Johnny Raga furadu Johnny Raga yeroo takanii yaadadhaa akka waan reegii kana eegalee waan akkasii dubbatee jira isaan bara kamitti biitii akkamii fudhatanii dalagan beektaa isaan akka waan biitii reegeetun biyya alaati akka hip hopitti qabatee biyya alaati dhuftetti laalanii dalagan isaan so waan kana arsoonni keenya meeqa keenya turra fuullifatee dalaguu jira amma yoo laalle arsoota Oromoo keessaa George Abuutu reegee fitirri irratti fuullifatee dalaguu jira artistoonni biraallee waan akkanaa guddaa kana waan addunyaan beektu waan addunyaan harka qabdu qaba sa waan biraarra ifaajuu dhiifne osuma reegee kana qixa sirriitti mul'ifnee addunyaa irratti daleeni mul'ifnee addunyaa irratti aadaan Oromoo qallaalitti karaa laafaadhaan addunyatti mul'atti jechuudha reegeen ragatni keenya ta'uu bifa isaanii addunyaan baranii jechuudha reegeen tirii reegee jechuudha uffata ni reef wachitu uffata sana agartee jirtaan ti amma kara gola barra geenya jira sirba kan hafe daawwattoonni keenya George Abu jala seentanii akka daawwattan asuma linki description jala isiniif keenya wanni dubbachuu barbaadoo jiraati dubbadhu ani waan dubbadhu qaba maal dubbatu maal singe na dursime okay wanni dubbachuu barbaadoo jiraati amma leerra deddeebiitu magawaa yeroo garratti dubbata adaalee baay'ee qabna adaalee Oromoo babbareedaa qabna kan Itoophiyaa keessatti itti mul'isan ammas akkasumas Itoophiyaa dabranii addunyaan kan wal nu barsiisan adaaleen Itoophiyaa keessatti dabranii addunyaan wal nu barsiisan kuni kami jettee ona gaafatte jalqaba irratti osoo bitaa mirga jenne osoo ijatti hirrigannetti adaan Oromoo addunyaan wal barsiisa jee dhibbarraa dhibbatti an itti amanu tirriidha because waan addunyaan qabdu waan ta'eef waan addunyaan amma fakkeenyaaf Jamaayikaanonni reegee kaalchara isaaniiti aadaa isaaniiti ittiin boonanii addunyaa irratti calaqqisanii alfaabornii fa'aa olaaltee madraka deeman hunda irratti reegee wallisanii bakka reegee fi jireenyi isaanii walitti hidhaadhaa jechuudha. Nuti illee artistoonni Oromoo tirrii fi artistoonni Oromoo walitti hidhaa ta'uu qaba. Maaliif wanni kun waan biyyarraa dhufu waan hin ta'iniif waan keenya waan ta'eef keenya qabannee immoo addunyaa dorgomuu waan dandeenyuuf artistoonni birootis George Abu qofarratti dhiisoo sun ta'in dhugaadha biitii biraa dalagatame reega irratti fokus haa godhamu osoo hin ta'in dursa keenyaaf haa kenninudha. Sinigalee reega yoo itti boonnu taate tirriin keenya itti beenu taate addunyaan biraatis reegee eessa akka dhufe dhugaa isaadhaa waan hubataniif jecha artistoonni biraatis irratti hirmaatee reega irratti osoo fokus godhanii bareedaa jirutti yaadaan. Tirri reegeen Ega video reaction rantana kana fakkaataa sagantaa reaction biraatiin aga walitti deebinutti asumaanu George galatoofachuu barbaada George jabaadhu bira itti fufii sagantaa kana malee sirba bareedaadhaan akkas baatu bisirraa qabna jabaadhu siin jenna kanuma waan dhaamatu jira anis daawwattoota keenyaan ulfaadhaa hora bulaatii banaan jaanii nuti illee gabanumaan gama drama adda addaa qabannee isin dhufu jirra subscribe like share godhaadha wal biraan nu gahaadha nu jajjabeessaadha yoo nuti hamilee cabnee waan kana dhiifne namni biraa haa keenya bakka kana qabu hin jiru waan ta'eef isin nu jajjabeessa yoo nuti dhiifne nutu dhabama malee namni biraa kan dhufa garuu haa keenya hin dhufu kanaafuu hora bulaa galatuma